السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماعة هركفونا جرى جرتو وردوفتوني حالو ميديا هالرياضتكم كوديسني بجرى دولة بي عربا كيستو يعني سومالي ويتني هذا فات نمني ولا لينجرو ينمني هذا فات ولا لينجرو أكو بيتني مجتين سوني كويتي كرنا نوقف أتوقع كسكولاني جرى كيتي قلتي إن قدك أبنتي بيا قلتي erga galtee maali irra jirti eessa jirti akkami jirti namni quba qabu sin jiru isii fi warri isii bira jiru quba qabaa jechuudha. Mu'attiin tuni gaafa galtu akkuma beeynu Finfinnee buutee Finfinneetti ammoo kabira buutee Kadiiri jechuudha. Kadiiri jaarsanaa fiiti walumaan beennaa jechuudha. Kanaafu amma maalirra jirti akkami jirti maal taate maaltu isii qunnamee waan jedhu irraa dubbachuu deema. Akkuma beektanii haadha faaxee namni martinuun jaalata. Tokkoffaa nama gorsuudhaan sadarkaa tokkoffaarra jirti. Lammaffaa immoo taphaa waan adda addaa irratti beekamtii argattee jirti. Kan maxxansee jechuudha. Haati faaxee amma maaltu isii mudatee eessa jirti mucattiin tuni faamilii qabdi waan hin qabdu waan jedhurraa haasa'u dhufee haadha faaxee yoo taate namni na caalaatti dhiyaatee hin beeku hin jiru namni keezii isii beekus hin jiru namni faamilii isii beekus hin jiru ijoolleen tokko tokko ka beekan jiru ka irraa dubbachuu sodaatanis jiru sooshaal miidiyaa kana irratti jechuudha. Kanumaa walii galatti haati faaxee maaltu isii qunname maal taate kalees amma sagalee isii poosti godhaniiranii Kadiirtuu na tumee jetteetti. Kadiir akkana godhaa mana keessatti haadha manaa ofiillee anallee na tumee jettee himattee jirti. Kanumaan wal qabateeti haati faaxee maaltu Finfinnee galuu isii arge. Isiin faamiliin qabdu, isiin abbaa manaa hin qabdu waan jedhurraa yaada tokko tokko. Garuu nama arrabsuun dura yaada namaa hubachuu qabdan isin. Hinaaffatu akkana isin godhaa hinaaffaa. Dhugaa rabbi ana kana caalaa isii wajjin nyaatee dhugee rulleen jiru ana caalaa kan dhiyaatee rulleen jiru warra sooshaal miidiyaa keessa ijoollee naannoo isii yoo taate malee meebii jechuudha. Kan maxxansee haadha faaxee maal ta'u qunname waan jedhu irraa yaada tokko lama isinii dubbadha. Haadha faaxee maaltu qunname maal taate Kadiir maal godhe haadha faaxee waan jedhu irraa haati faaxee akkuma waliin beenu faamilii qabdi abbaa gaarii qabdi haadha gaarii qabdi jaarsa qabdi. Keezii isii hunda baasee tanattana yoo isii adabattee gara faamilii isii yoo rakkoon jiraate haadhaaf abbaa isii bira rakkoon jiraate uummata Oromootiin gattee haadhaaf abbaa kiyya bira nagalchaan araarsa abbaa kiyyaaf haadha kiyya akkanaa waa akkanaati jettee himattu. Eessuma gaarii qabdi Qamaru Huseeniin beektanii namni martinuu eessuma isiiti jechuudha. Kanneen osoo qabdu maaltu magaalaa galchuu yookiin Finfinnee galtee haadha manaatiif abbaa manaa bira galtee taa'uu si agarsiise. Namni tokko faamilii ofiitii yoo wal dhabe eessuma qabaa, ollaa qabaa, abbeeraa qabaa, ardaa qabaa waliin araarsaa rakkoo kanatu uumamee jira jedheetiin dubbata. Garuu haati faaxee maal taate? Haati faaxee rakkoo isii qunname faamilii gaarii qabdi, abbaa gaarii qabdi, haadha gaarii qabdi. Maal gochuu Finfinnee galte? Maaliif naafii fi Kadiir abbaa manaatiif haadha manaati. Abbaa manaatiif haati manaa yoo wallolte haadha manaatiitu rakkoo isii keessa jiru rakkoo mana isii keessa jiru gabba'ee himata malee naafiin akkuma beennu waliin warra gaarii qabdi. Maatii gaarii qabdi kabajaa maatii ofiitiif qabdi maatii ofii bira deemtee akka baatee bashannantee suuraa wajjin kaatee maasaa faamilii isii keessa bashannantee kolfitee jiraataa jirti. Rakkoo yoo uumamee iyyuu naaf yoo taate rakkoo yoo uumamee abbaa qabdi abbaa kiyya bakki kun naan taane namni kun naan taane kaleessa jaaladhe har'a hiree walii addaan nu qoode inni nama akkanaati nama kabajaa naafillee qabne isiniifillee nama kabajaa hin qabne ani san barbaadu yoo jette naafiidha akka bultii isii diigee keessaa ba'u. Garuu haati faaxee maal jetti akkana jedhaanii ani isiif sodaadhee jira. Wanti isii yaachisuu qabaa jetti warra sooshaal miidiyaatiin. Warra sooshaal miidiyaa haadhaaf abbaan qabdu si seetamu ta haadhaaf abbaa waakkattee dhiirsa lammaffaa waakkattee ganda namaatti galtee teettu. Maaltu si galchi? Wallaahi keezii kan kee tokko tokko gayyaasee tanattana yoo ati adabattee yoo rakkoon jiraate faamilii kan kee uummata Oromootiin faamilii kiyyaa waliin araarsaa. jettee faamilii kan keetii walitti araaramtee
gara haadhaaf abbaa kan keetii abbaa akkasirraa baatee maaf akkana ta'uun kan keesi barbaachise haadha akkasirraa baatee maqaa balleessuu shamarran arsii haa jedhan immoo maaliif maaf ganda galte Finfinnee itti galte guyyaa 2 bulte 3 bulte yoo rakkoo mallaqaa qabaatte uummata Oromootii baadhaatiin rakkoo haganaa qaba mallaqa utuu dalaganne qabanii na galchanii na gargaara jechuu qabda haadhaaf amma abbaa manaa bira galte torbaan tokko moojii amana ji'a jala mana isaa teettee har'a Kadiir akkas godhanaafi naafiin akkas jetti Kadiir akka jedhanaafi maaltu si galche waan namaa keessa si baga kasitu meemiti dhugaa rabbi udu elektirika osisakkaeetiin elektirika udu osisakkae nama maatii ufiitiif nama jaarsa lama ganee sadaffaa barbaadu magaalaa keessa jiraatu jechuudhaati jaarsi kan kee maal ta'e takkaa irraan jaarsa kee jalqabaa irraa kaasee hanna haga jaarsa lammaffaatitti gabbaasee anatu si tanaattan adabattee hin teetta'oo teettee taa'e inaaffa jettanii isi warri yoo namni waa irraa dubbatee inaaffatu akkas isi godha jetti maalitti inaafan namni itti inaafani bare akkasii tanaa miti wal beenna namoonni isiin beenna moo inaaffatu akkan isi godhee jechuu dandeessan garuu aniif isiin wal beenna keezii wal beenna maalinnatii isii beeka maalinnatii kiyyadeetti kanaafuu osoo nu batin qubaan gubatin si xiqqeesse Kadiir baga itti cabsite baga dubartiin gaafa kabajaa maatii ufiitiif hin qabne gaafa abbaa haadha ufii gante eenyuyyuu abada eenyuyyuu isin jaalatu abbaan manaa isii isin jaalatu abbaan manaa isii yoo gane haadhaaf abbaa qabdi abbaa haati yoo gante abbaa manaa gaariitti ergatti dubartiin yoo kana hin jirre ammootu akkuma kan kee kana taraa taatee karaa irratti haftii jechuudha ati amma taraa taateetta jechuudha yeroo sooshaal miidiyaa irra baatee ati akkasitti uummata gorsitee shamarran keenya akkas hin ta'inaa jedhu barsima dhageeffataa ture garuu keessaan wal beenna keezii kan kee keessaan wal beenna waan ta'eef akkuma wal beennu sanitti adabattee adaba ofirra qabdee akka dubartiititti yoo rakkoon jiraatee faamilii kan keetii waliin araarsaa jettee uummata Oromootiin uummanni Oromoo faamilii kan keetii waliin araarsanii mana haadhaaf abbaa keetiitti si deebisuu danda'an yoo danda'an abbaa manaa kan keessanii si deebisuu danda'an yoo ka mallaqa kan keessirra nyaatee mana si ijaari jettee mallaqa itti kennitee yookiin mallaqa keessan balleessee mana san ijaaree bootaan hin geenye yoo taate seerri jira seeraan qabeenya kan kee irraa fudhatta maaltu har'a karaa irra dhaabbachuu si argisiise mana abbaa manaatiif haadha manaatiif torbaan ji'a geettee kaatee har'a Kadiirnaa fi akkas godhanaa fi yoo naan taane jette abbaa gaarii qabdi faamilii gaarii qabdi intalti kabajaa qabdu gabbaatee abbaa kiyya bakki kun naan taane kaleessas jaaladhee teeruma yaadanaaf hin taane ani hin barbaadu jechuu dandeetti wal diiddee galuu dandeetti garuu naafi Kadiir akkas godha wanti isin yaachisuu qabu waa'ee mucattii tanaati maaltu si galche waa'ee mucattii sooshaal miidiyaa itti gurgure Kadiir yoo taate sooshaal miidiyaa itti gurgure si beekaa bara gabbaasee isin himu malee heejbii kan kee hunda gayyaasee tanaattan yoo jedhe tan hin tanaattan maal irra akkati jirtu akka kaleessa haadha manaa jalaa ariisiftee mucaa nikaa hidhatte sani osoma waliin beeynu isuma san yoo si dandame mallaqa sirraa nyaatee jira nikaa qabdaa nikaa halaalaati abbaa kan keetiin nikaa si godhe bakki suni tuuni si fi taani si dabdee ilmootee biraa baate kaanii nikaa si godhanii isa sanii yoo si dandame jaartii halaalaati mallaqas yoo sirraa nyaatee fixee jiraate mallaqa kan kee akkasii deebisu gama seeraatii fi jaarsa biyyaatiin gaadhu innis nama faamilii qabu atis nama faamilii qabdu maaltu sooshaal miidiyaa gubbaa baheetiin mana namaatti galee Kadiir akkana tumee mataa lafarra na harkisee akkana na godhe ka itti dhiyaatanii miti ka akkas ta'anii miti maaltu si galche marfeen qaawwa fi argitu qaawwa nama arguun dhabdu jettee Oromoo yeroo mammaaktu kanaafuu mistira kan kee hunda isaa hunda gayyaasee uduu sooshaal miidiyaa kana irratti uummata illee siin jibbisiisin ummanni akkuma qaras jaalatu akkuma qaras kabaju taasi kabaju odoo ummanni illee siin jibbin osoo ummanni illee waa siin jedhini kabajaadhaan yoo faamilii kan kee maqaa keenyallee balleessini maqaa shamarran arsiitiin baadhattee deemini keessattuu shaashamannee maqaan balleessini siin jechuu barbaada nama gorsanillee gorsa dhaga'u miti ati keessaanis dadhabee jira bilbilaan namarraa kaastu
bakka ufiyyuu nama gorsiti nama namni isiin gorsu jedhaniiti namni tokko beektani. Kanaafuu ati dhugamaani yoo dubartii dhugamaan jaalatamtu uummata Oromoo biratti taate social media homaan godhu. Social media homaan godhu. Mana keessa gaafa zeeroo taate dubartiin social media beekamtii kennee homaan godhu. Ani fatillee tokko anillee akka itti taate san ta'uu danda'a gabbaa'ee jechuudha. Garuu kabajaa kiyyatu na dhooga waan ta'eef faamilii kiyyanatu kabajisiisa anatu of kabajisiisa waan ta'eef of kabajisiisuu danda'a waan ta'eef of kabajiiti jaarsaaf jaartii walitti diruuf hin deemineeti. Of kabaji maaltu duriyyummaa magaalaa keessa jiraachuu si argitu haadhaaf abbaa akkasii qabdu duuzarii akkasii san qabdu jechuudha. Yoo rakkoon jiraate rakkoo haadhaaf abbaa kan kee bira jiru sanis faamilii uummata Oromoo kanatti mattee waan akkanaatii na gargaara mallaqa hin qabu bakka kana dhaabachuu barbaada bakka kana na dhaaba si gargaaran manni Oromoo. Garuu walitti deemtee haadhaaf abbaa manaatiif haadha manaa walii ooftee kaatee akkas ta'e Kadiiri naafiin akkas taate jechuun maaliif barbaachise? Kanaaf obboleettii tiyya siidhaam ammallee duriyyummaa dhiiraan tolchi ganda namaa irra deeminiiti. Ebaluun bira jiran jedhiniiti mallaqattiin hadhaati daladdee galtee magaalaa keessa akkas taatee namni ittiin si jaalatu boru gaafa harkaasi dhumtillee haati abbaan mana haatiniif abbaan kankee gabbaaftee isbaala singattu ilmoo isaaniiti. Haadhumaaf abbaa kankee mallaqa amma haadhaaf abbaa kankeetiin jibbitee duriyyummaa magaalaa keessaan deemtu sani haadhaaf abbaa kankeetiin galiiti yoo ofiillee itti balleessitee jiraatte yoo isaan illee si balleessanii jiraatan isaaniin araarfadhuuti isaanii wajjin karaa jirutti yoo kanan taane ammoo jaarsaaf jaartii walii ooftee intala arsiitiitu akkana godhaara ebaluutu akkas godhaara maaltu si galche kanaafii fi Kadiiri walii tolanii jennaan waliin bulaa jiran. Sila kana ta'eefu isin gorsa namaan dhageettu haga ofii waan kiyya jettutti gorsa namaan dhageettu nama gorsanillee dhageettu miti. Wal beenna abbaa gaarii qabdi haadha gaarii qabdi garuu bakka isii akkana taatee abbaa manaatiif haadha manaa walitti jiraa deemtu kanatti mistira isii dhossuun barbaadu. Mistira isii dhossuun barbaadu. Gabbaasee takkaan hattaa jalqaba jaarsa keetii irraa jalqabee haga lammaffaatitti amma sadaffaa barbaadu Finfinneen keessa akkati deemtu hunduma isaa jala qabeetiin tokkoon asirra si baasee social media kana akka uummanni Oromoo adaati nama akkanaati keessa namaan beektuu keessa qabattee nama laalti ka jedhe sani akkas hin taane ammoo of kabachisiisii of kabaji yoo rakkoo faamilii kan kee bira jiraate faamilii kan keetitti nama ergadhuuti faamilii kiyyaan akkana ta'ee jira na araarsaa uummata Oromootiin jedhi malee muka keessa deemtee jaarsaaf jaartii walitti diru Kadiir naafi akkana godha naafiin Kadiiri akkana gooti ati jettee social media irra baatee hadha Harargeellee maqaa balleessuuf akkuma atiin badduun arsii keessa jirtu badaanis Harargee keessa jira waan ta'eef maqaa biyyaallee balleessini maqaa namaallee balleessini galiitii maatii kan keetii waliin araarsa uummata Oromootiin jedhi uummanni Oromoo si gargaaree waan tokko si gochuu danda'a. Yoo fakkeenyaaf mana si bituu danda'a suuqa si banuu danda'a akka of dandeettee jiraattu si gochuu danda'a waan ta'eef umurii gabaabduu haftee tanaaf jetteetiin nama walitti diraan deemin habiibti gara mana haadha keetiif abbaa kan keetii uummata Oromooti as kennadhuuti dubbii himadhu yoo jaarsa keetiillee yoo maatii keetiillee uummata Oromooti as baafadhuuti keessa kan keetii ka awwaaltee nama gorsitu sani ummata Oromootitti as baasiiti rakkoo jiru uummanni Oromoo si haa furu yoo gargaarsallee taate si haa gargaaru siin jechuu barbaadeeti. Kana viidiyoo biraati walitti dachaan ammallee hanga isiin dhaabattu biraan dhaabadhu qareen cadhisaa amma biraan dhaabadhu.